Yeroo kam keessattuu maamilli bu'uura daldala hundaati. Dambi kun hundeessaadha. Maamiloonni kan kee akkasii waliin waaran barbaadda. Maamiloota kan kee dhaggeeffadhu. Qabxiilee 3 armaan gadiitiis sirnaan itti fayyadamu. Ta duraati maamiloota kan kee akka yaada sii kaannan gaafadhu. Lammeessoo yaada maamiloonni kan kee sii kaannan sirnaan deebii laadhu. 3 waan maamiloonni kan kee barbaadan irra deddeebi'uudhaan yaadiitii akkaataa fedhii isaaniitiin maamiloota keetiif dhiheessi. Haala kanaan maamiloota kan kee itti dhiyaattee tajaajiluun akka maamiloonni kan kee si waliin waaran godha. Fannoo fi beekumsa waa'ee daldalaa, biizinasa akkasumas faayinaansii irratti argachuudhaaf peejii kana like, share, subscribe diitu godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. If hormaatan dhabina ogeessa biyya kuushirraa.